Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 hanga sa'aatii 9tti afaan Oromoo fi qophiilee dabarsuu amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti. Nagaan keenya ulfinaa iddoo jirtan cufatti sinaa dhaqqabu kabajamtoota hordoftoota keenya akkam jirtu. Sagantaa roobii har'aa keessatti qophiilee qabannee dhiyaanne tartiiban isin beeksifna. Sagantaa keenya isin beeksisuun kan sin faana turu an Shumburaa Odaati. Jalqabni akkuma yeroo kaanii oduu ta'a. Oduutti aansuun daawwannaa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Bilinkan Finfinneetti godhan sababeeffachuun xalayaa Oromiyaa Global Forum Oromiyaa keessaa ilaalchisee ministeerichaaf barreesse gabaasa isaa isin dhageechifna. Jaarmiyaan dubartoota fi daa'immanii abaa'oo kan biyya alaa guyyaa dubartoota addunyaa bitootessa 8 maarchee'itti karaa toora intarneeta zuumitiin kabajatee jira. Sirna kabajaa karaa zuumiin gaggeeffame kana irratti gabaasa qindeeffanne ammoo xumura irratti isiniif dhiyeessina. Hanga xumuraatti nu wajjin turaa isiniin jechaa amma gama oduuttan isin dabarsa. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi hordoftoota keenya. Amma dabareen kan oduuti oduu waliin Moosisaa Nagaasaati. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Booraatti namoonni hedduun qabata waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhataa qabduutiin hidhamuun ibsame. Namoonni sababa kanaan hidhaman mana hidhaa keessatti daraara hamaa keessa jiraachuun hubatameera. Namoota achitti hidhaa turan dhiyeenya gadhiifaman keessaa namni tokko akka jedhanitti namoonni 179 waajjira poolisiitti daraaramaa jiru. Barsiisonni 13, barattoonni 17, ogeessi fayyaa tokkoo fi hojjettoonni mootummaa biroo 6 warreen hidhaman gidduutti argamu jedhan. Kanaanis warri hidhamee dhibeewwan daddarboof saaxilamaa jiraachuu eeranii reebichis humnoota mootummaan akka irratti raawwatamaa jiru dabaluun addeessaniiru. Godina Gujii Bahaa Aanaa Gooroo Doolatti namoonni 23 sababa beelatiin lubbuun darbuu jiraattonni himan. Gandoota baadiyyaa Aanaa Gooroo Doolaa fi ollaa aanicharraa sababa hongeetiin baqatanii gargaarsaaf akka mijatuuf bakka tokkotti walitti qabamanii erga qubsiifamanii waggaa 2 ta'uuf akka jedhan kan himan namoonni sababa beelatiin buqqa'anii jiran keessaa manguddoon umurii irra gan tokko bakka qubsiifamanii jiranitti gargaarsa gahaa argachuu dhabuu fi hojii humnaa ol hojjechuun lubbuu ofii tursaa jiraachuu himuu buqqaatonni kunniin. Hanga ammaatti lubbuun namoota 23 olii buufata isaanii qofa keessaa sababa beelatiin darbuu fi namoonni hedduun gaggabanii erga buufata fayyaa qaqqabanii du'aa jiru jedha maddeen keenya. Naannichatti roobni waggaa 5 darbaniif akka hin turrellee hawaasni dubbataara. Godina Lixa Wallaggaa Ona Qondaalaa keessatti hidhaa fi daraaraan uummata irratti raawwatu jabaate. Murni faashistii PP maqaa olaantummaa seeraa kabachiisuun waraana barcuma siyaasaa isaa tiksaniif erga bobbaase qe'een Oromoo nagaa hin arganne. Gareen guyyaadhaa gara guyyaatti uummata Oromoo irratti miidhaa ga'uuf bobbaafaman godina Lixa Wallaggaa Ona Qondaalaa keessatti hidhaa fi daraaraa hawaasa irraan ga'an hammeessanii jiru. Waraanni Biltsiginnaa dargaggoo aanicha keessaa dargaggoo Haaruun Abburaay kanaan dura mana hidhaa gubdee qe'ee isaa yoomuu barbadeessan amma immoo erga naannoo Zeebee jedhamuu qabamee hidhame baatii lammaffaa lakkoofsiseera. Sanbata darbee bitootessa 11/2023 waraanni goolessituu PP aanaa Qondaalaa manneeffatee jiru gara ganda Ashunnaa seenuun saamicha raawwataniiru. Gandicha keessaa
Jaaguwaarii obbo Taayyee nama jedhamu bajaajii tokkoo fi dogdoqqee 12 konkolaataa fe'atanii gara magaalaa Qondaalatti deebi'an. Obbo Taayyee fi Oromoota biroo jalaa kannaan duras waraanni Koloneel Abiyyi Ahmed midhaan mana guutuu fi qabeenya biroo saamuun isaa ni yaadatama. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya odoo yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaati. Qophiilee keenya raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo irraa darban kan biroo wajjiniin turtii gaarii isiniin jenna. Hordoftoota keenya kan caqasaa jirtan kun raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromooti. Sagantaa keenya oduun eegalle itti fufa. Amma gara xalayaa dhaabbanni Oromiyaa Global Forum jedhamu ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Antonio Blinkeniif barreesse ilaalchisnee gabaasa qindeeffannee isiniif dhiyeessinaa kunooti. daawwannaa ministeerri dhimma alaa Ameerikaa Itoophiyaatti taasisuuf jiran ilaalchisee xalayaa banaa waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa yookaan Oromiyaa Global Forum ministericha Antooni Blinkeniif bitootessa 13 bara 2023 barreesse. Gamtaa addunyaa jaarmiyaalee lammummaa ogummaa amantaa irratti hunda'an falmitoota mirga namoomaa fi qabsaa'ota beekamoo Ameerikaa kaabaa Awurooppaa, Awustiraaliyaa, Eeshiyaa fi Afrikaa keessa jiraatanii kate waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa yookaan Oromiyaa Global Forum daawwannaa ministerichi gara Itoophiyaatti taasisu kan simatan ta'uu ibsuun Itoophiyaan biyya waggoota muraasa dabran keessatti jeequmsa siyaasaa, dinagdee fi hawaasummaa guddaa keessa dabarte ta'uu addeesse. Nagaa, nageenyaa fi tasgabbii Itoophiyaa mirkaneessuu keessatti gahee murteessaa akka qabaattan ni hubanna ka jedhe waltajjiin marii idil addunyaa kun carraa kanatti fayyadamtanii kabajaa namummaa fi mirgoota namoomaa saba guddicha Itoophiyaaf godina gaanfa Afrikaa akka ta'e uummata Oromootiif akka dubbattan abdii qabna jedheera xalayaa isaa kanaan. Uummanni Oromoo yeroo dheeraaf harka sirnoota Habashaa wal duraa duubaan dhufaniin cunqursaa siyaasaa, saamicha dinagdee, loogii hawaasummaa, kabajaa namummaa waakkatamuu fi moggeeffamuu mudachuudhaan rakkachaa jira. Hooggansa yeroo ammaa ministeera muummee Abiyyi Ahmed jalatti lammiileen Oromoo nagaa hidhannoo maleeyyii ta'an kumaatamaan lakkaa'aman ajjeefamaniiru. Oromoonni miliyoona 1 ol ta'an ammoo duula qindaawaa humnoonni tikaa Itoophiyaa garee garjabeeyyii fi finxaaleeyyii Amaaraa Faannoo jedhaman faana waloodhaan irratti geggeessaniin qa'eef qabeenya isaanii irraa buqqaaniiru. Kanatti dabalee balaa gogiinsaa uumamaa fi namtolchee kan imaammata dabaa mootummaan Itoophiyaa hordofaa jirurraa lammiileen Oromoo miliyoona 3 ol hongee fi beelaan dararamaa jiru. Waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa kabajamoo ministeerri haja alaa Ameerikaa dhiibbaa fi aangoo qabdanitti fayyadamuun mootummaan Itoophiyaa tarkaanfiiwwan atattamaa armaan gadii akka fudhatuuf dhiibbaa akka gootan yaamicha isiniif goona jechuun qabxiilee xalayaa isaa keessatti tarrise yoo itti fufu mootummaan Itoophiyaa aktivistoota, gaazexeessitoota, miseensotaa fi hooggantoota paartii mormitootaa hedduu himata shororkeessummaa fi yakka tottolfamaa birootiin qabee hidhee jira jechuun hubachiisan. Namoonni kun hedduun isaanii dhimmi isaan ittiin himataman irra deddeebiin manneen murtiin kufaa ta'us iraarfamuu, reebamuu, qabaa namummaan hin malleen dararamuu fi yeroo dheeraaf hidhaa keessa turfamaa jiraachuu xalayaa kanaan ifa godhaniiru. Mootummaan Itoophiyaa hoogganoota ABO Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa, Kennesaa Ayyaanaa, Mikaa'el Booran, Gadaa Oljirraa, Gadaa Gabbisaa fi kanneen biroo dabalatee hidhamtoota siyaasaa Oromoo kan yeroo ammaa manneen hidhaa Itoophiyaa keessatti gidirfamaa jiran hunda akka gadi lakkisu mootummaa Itoophiyaa irraa akka dhiibbaa keessan gaafannaa jedheera. Hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo yookaan ABO armaan olitti tarreeffaman kunneen bilisa ta'anii galmeen isaanii mana murtii waliigalaa federaalaa Itoophiyaa fi mana murtii waliigalaa naannoo Oromiyaatiin kufaa ta'us
mootummaan gadi lakkisuu diduurraa mana hidhaa keessa turfamuu isaaniillee addeesseera. Ministeerri dhimma alaa Ameerikaa hidhamtoonni siyaasaa kunneeniif kanneen biroo hundi hatattamaan akka hiikaman kabajaa namoomaa fi nageenya isaaniif eegumsi akka taasifamu akka mootummaa Itoophiyaa gaafataniiru. Kanuma faana hidhaa mana keessaa mootummaan Itoophiyaa Hayiduree Adda Bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa irra kaa'ee jiruu fi waajjiraalee dhaabichaa banuu fi sochii siyaasaa bilisaan geggeessuu dabalatee ugguraa fi danqaa miseensota Adda Bilisummaa Oromoo irra kaa'e hunda akka kaasu dhiibbaa akka godhanis cimsee gaafateera. Waltajjiin marii Oromiyaa idil-addunyaa kun jalqaba baatii kanaa haleellaa qilleensaa fayyadamuun godina Shawaa Lixaa keessatti ilmaan Oromoo qulqulluu 6 haleellaa xayyaaraatiin ajjeefamuu, ajjecha ogeessa fayyaa fi abbaa qabeenyaa badhaasaa Akkasaa fi godina Gujii keessatti mootummaan fedhii fi marii uummataa malee daangeffama Oromiyaa magaalotaa fi godinoota isaanii murteessuu mormuu isaaniitiin hiriirtonni Oromoo 3 Gujii keessatti ajjeefamuu dabalatee gochi jeequmsaa uummata Oromoo fi uummattoota biroo irratti itti fufiinsaan raawwatamaa jiru hedduu nu yaaddeessee jira. Waajjira ministeera dhimma alaa warreen yakka suukanneessaa kana raawwatan akka itti gaafatama seeraaf dhiyaatan mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka taasisus gaafate. Waltajjiin kun sababa gogiinsaaf mootummaan hongee akka meeshaa waraanaatti lammiilee nagaaf qulqulluu irratti akka meeshaatti fayyadamuu isaarraa kaka'e uummanni Oromoo rakkoo namoomaa akkaan cimaa ta'e mudachaa jira. Qonnaan bultoonnii fi horsiisee bultoonni Oromoo hedduun Booranaaf Gujii keessatti midhaanii fi horii isaanii dhabanii nyaataaf galii malee hafaniiru. Kun ta'ee osoo jiruu mootummaan Itoophiyaa gargaarsa namoomaa atattamaa uummata biraan ga'amuuf tattaafatamaa jiru dhowwuu fi tursiisuun rakkinicha ammeessuurra dabree inumaayyuu odoo uummanni Oromoo kumootaan beelaan dhumataa jiru hojii nyaata gara biyyoota birootti erguuf qindeessuu itti fufee jira. Waa'een alergii nyaata Itoophiyaa yeroo ammaa olola siyaasaa kan akka waan biyyittiin of dandeessee fakkeessuudhaan hubannaa dharaa hawaasa addunyaatti mul'isuu akeekkatee yoo ta'u, kunis olola biyya keessaa uummata irratti geggeessaa jiruuf meeshaa waraanaa bitachuuf akka aanja'uufiif jecha kan geggeeffamudha. Waan ta'eef gargaarsi namoota Oromiyaa keessatti hongeef beelaan haala hamaadhaan miidhaman akka dhaqqabuuf mootummaan Itoophiyaa atattamaan gargaarsa namoomaa dhowwuu fi geejjiba harkifachiisuu akka dhiisuu fi nyaata biyya alaatti erguu akka dhaabu dhiibbaa akka taasistan gaafateera. Waldhabdee mootummaa Itoophiyaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti uumameen uummanni Oromoo buqqa'insa guddaa haleellaa fi ajjecha diroonii yeroo baay'ee raawwatamu lubbuu namaa dabru qabeenya barbadaa'u dabalatee mootummaa Itoophiyaatiin gidiraa hamaan irra ga'eera. Mootummaan Itoophiyaa waraana Oromiyaa keessatti geggeessaa jiru atattamaan akka dhaabuu fi waraana bilisummaa Oromoo waliin bakka qaamni sadaffaan araarsituu idil-addunyaa loogii hin qabnee fi ga'umsa itti qabu argametti marii waliigaltee nagaatti akka seenu dhiibbaa akka gootan jechuun gaafate. Waltajjiin kun mootummaan Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo fi humnoota siyaasaa biroo faana waldura dhaabbannoo waraanaa fi lola diigumsaa biroo itti fufsiisuu mannaa mirgoota heera mootummootaatiin uummanni Oromoo hiree murteeffachuuf qabu kabajuu fi qabatamaan hojiirra oolchuudhaan garaagarummaa siyaasaa falmisiisaa ta'e murtee ummataatiin hiikuun nagaa waaraaf akka hojjetuuf ministeerri dhimma alaa Ameerikaa akka dhiibbaa taasisu waltajjiin marii Oromiyaa idil-addunyaa xalayaa ministeera dantaa alaa Ameerikaa Bilinkeniif barreesse kanaan gaafateera. Xumura irrattis aangoo fi dhiibbaa qabdanitti fayyadamuudhaan mirgaa fi ulfina uummata Oromoof uummattoota biroo Itoophiyaa keessa jiraniif akka dubbattan waltajjiin marii Oromiyaa idil-addunyaa kabajaan isin gaafata. Daawwannaan keessan uummata Oromoo fi uummattoota biroo moggeeffamanii sirnoota gabroonfattoota Itoophiyaa aangoo wal duraa duubaan haalaniin yeroo dheeraaf rakkoo hamtuu keessa jiraniif tarkaanfii hiika qabuu fi fooyya'insa qabatamaa fida jennee amanna. Kutannoon Ameerikaan dimokiraasiif qabdu dirree Itoophiyaa keessatti
qoramaa jira. Hawaasni wayyamni dimokiraasii hawwaa jira. Garuu hawwiin sun marsaa hundaa dura ukkaanfamaa jedheera. Waltajjiin marii Oromiyaa idil addunyaa yookaan Oromiyaa Global Forum xalayaa kanaan. Dhaggeeffattoota keenya qophii keenya maayirra geenya jirra. Guyyaa dubartoota addunyaa bitootessa 8 Maarch 8 karaa toora intarneetaa Zoomin kabajatee jira. Kana irratti gabaasa qindeeffanne immoo akka aanutti isiniif dhiyaata. Dubartootaa fi bitootessa 8. Bitootessa 8 yookiin Maarch 8 guyyaan dubartoota addunyaa
Guraandhala 28 bara 1928 paartiin sooshaalistii Ameerikaa hojii dhaabuu hojjettootaa sababeeffachuun guyyicha kan moggaase waggaa ta'u, haala hojii haqa qabeessa hin taanee fi mirga walqixxummaa dubartootaa ilaalchisuun hiriira bahame bu'uura godhachuudhaan. Guyyaan kun guyyaa dubartootaa ta'uun tokkummaa mootummootaatti UN'dhaan beekamtii kan argate bara 1977 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Egaan waan guyyaa kanaa erga hagana jennee gara qabxii keenya har'aatti ce'uuf muuziqaa ce'umsaa kanaan boqonnaa godhannee itti deebina. Jaarmiyaan dubartootaa fi daa'immanii adda bilisummaa Oromoo kan biyya alaa guyyaa dubartootaa bitootessa 8 2023 sababa godhachuudhaan karaa toora zuumii walitti dhufuun marii taasisanii jiru. Mariin kun akkuma aadaa Oromootti eebba maanguddootaatiin kan eegale waggaa ta'u, itti aansuudhaan faaruu alaabaa Oromootu faarfame. Faaruu alaabaa Oromootiin booda dura teessuun jaarmiyaa dubartootaa fi daa'immanii ABO biyya alaa Jaal Ayyaaneen barbaachisummaa jaarmiyaa dubartootaa fi daa'immanii irratti akkasumas barbaachisummaa ijaaramuu irratti ibsa hirmaattotaaf laatanii jiru. Jaal Ayyaaneen hirmaattota walgahii kanaan waamicha jaarmiyaa kabajanii dhihaatan galateeffachuun haasaa eegalan. Jaal Ayyaaneen akka jedhanitti addi bilisummaa Oromoo bu'uureffamuu isaarraa eegalee dubartoonni akka dhiibbaa gama maraa jalaa of danda'anii dhaabbataniif qabsaa'aa tureeraa jechuun akkasitti ibsan. Dhugaa dubbachuu fi ijaarsuma adda bilisummaa Oromoo irraa jalqabee dubartoonni of danda'anii akka dhaabbataniif addi bilisummaa Oromoo yeroo hundumaatti carraaqqii guddaa godhaas jira. Kanaaf addi bilisummaa Oromoo ijaaramuu isaarraa eegalee dubartoonni Oromoo fi of danda'anii akka dhaabbataniif tattaaffii guddaa gochaas jira. Dubartoonni Oromoo dammaqanii wal dammaqsanii wal ijaaranii gabrummaa akka sabaatti Oromoo irra jiruu fi cunqursaa dachaa akka dubartummaatti isaan irra gahaa jiru ofirraa akka buqqisaniif addi bilisummaa Oromoo bakkayyutti barumsa kennaa as ga'e. Walitti dhufeenya keenya har'aa kunis bu'aa tattaaffii kanaati. Akeeki ijaarsa jaarmiyaa kanaa dubartoonni Oromoo addunyaa kana irra jiran dubartummaa isaaniin ijaaramanii of danda'anii akka dhaabbatan gochuu fi mirga isaaniif mirga dubartoota hundaaf akka falmaniif akeekkatee hundeeffame jechuun ibsan Jaal Ayyaaneen. Dubartoonni Oromoo biyya jiraatan hunda keessatti dubartummaa ofiin of danda'anii akka dhaabbatan gochuu gargaaruu erga of danda'anii dhaabbatanii booda dhiibbaa mirgaa dubartoota irra gahuuf falmuu akka falmaniifis immoo warra kan kakaasuudha jechuudha. Dubartoonni Oromoo hedduudha waa'ee cunqursaa waa'ee miidhaa Oromoo irra gahus haa ta'u akka dubartummaatti kan irra gahus kan hin dubbannee fi kan dubbachuun mirga isaanii akka hin taane kan beekanii hedduutu jira. Warra kanallee dammaqsuu barsiisuu kakaasuun nurra waan jiruufi wal ijaaruu walitti dhufuun nu barbaachisa kan jedhu irraati jechuudha. Dubartoota caalaatti gara qabsootti fiduuf barsiisuu mirgaa fi biyya keenya alagaan sarbamne deebifachuu tokkummaa Oromummaa jabeessuu daa'imman Oromoo ol guddatan seenaa aadaa fi duudhaa Oromoo barsiisuun guddisuu maaliif kun yeroo baay'ee gahee dubartootaati gahee guddaa qabu. Dubartoonni ijoollee qaranii gara sabummaa isaanii akka beekaniif seenaa isaanii akka beekaniif fuuldura isaanii akka beekaniif biyya kamirraa akka dhufan
ruutii isaanii akka hin irraanfanne gochuu keessatti dubartoonni minjaa guddaa taphatu yeroo hundumaa. Isa kana immoo caalaatti jabeessuuf bifa wal qabateen bifa ijaarameen akka goonuu fi kan walitti dhufnee dhaabbate kun dhaabbateef jechuudha. Saba Oromoo keessattuu dubartootaa fi daa'imman Oromoo irra miidhaa mootummaa Itoophiyaan gahaa jiru. Qaama mirga dhala namoomaaf dhaabbatan beeksisuu sagalee ta'uu fi kuni qooda keenya kana already hojjetamaa jira. Garuu caalaatti yoo ijaaramnee wal qabanne immoo sagalee guddaa dhageessisuu dandeenya. Sagalee addunyaan gurra addunyaa banu dhaga'uu dandeenya. Wanti baay'inaan godhamuu fi wanti nama tokko hin godhamu wal qixa miti jechuudha. Kanaaf dubartoonni addunyaa kanarra jiru hundi keenya yaada tokko qabaannee ejjennoo tokko qabaannee yoo kana goone miidhaa saba keenya irra ga'us miidhaa dubartoota irra ijoollee irra maanguddoota irra ga'u sagalee taanee fi addunyaan kun akka nu dhaga'ee nu bira dhaabbatu gochuu dandeenya. Kanaan alas dubartoonni Oromoo qoonni isaanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qaban maal fakkaata isa jedhuu fi seenaa dubartoota Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti shoora guddaa taphatanii dhalootaaf beeksisuu irratti illee jaarmiyaan dubartootaa barbaachisaa ta'u akkasumas murtee akka biyyaatti dabarfamu keessatti dubartoonni ijaaramanii akka jaarmiyaatti sagalee murteessaa sana irratti akka qabaataniif illee jaarmiyaan ijaaramuun barbaachisaadha jechuun Jaalayyaaneen dubbataniiru. Dubartoonni Oromoo erga gaafa Oromoon gabrummaa jalatti kufeeti yeroo tokkoof illee qabsoo godhamu, mormii godhamu, diddaa godhamu keessaa duba deebi'anii hin beekan. Garuu seenaan dubartoota kanaa waan isaan hojjetan kun ifee akkuma kan warra dhiirotaatti mul'ataa jira, mul'ateera. Wal quba qabnaa. Dubartoonni keenya jajjaboon meeqa kan wareegamanii kan aarsaa guddaa kaffalanii kanarras immoo hojii cimaa hojjechaa jiranii as ba'uu qabu. Seenaan isaan yaadachuu qaba. Seenaan dhalooti dhufu beekuu qaba. Dhalooti dhufu immoo yoo beeke immoo fakkeenya godhatee caalaatti jabaatee saba Oromootiif hojjeta. Bilisummaa Oromootiif hojjeta. Dubartoota warra boodaan dhufaniif illee haamilee ta'a, jajjabina ta'a. Oodii dhaabbata jaarmiyaa kanaa tokko kana jechuudha. Kana gochuu egeree saba keenyaa fi biyya keenyaa kan ta'u murteessuu keessatti qoodaa fi sagalee qabaachuu. Yeroo baay'ee wanti saba keenyaa wanti gurguddaan hin murtaa'a. Garuu akka dubartootaatti yoo ilaalle ammaatti dubartoonni humna ta'anii sagalee guddaa ta'anii murtii darbuu fi murtii ta'u keessatti dubartoonni Oromoo wanni guddaan qaban as an individual akka nama tokkotti qabsaa'onni jiru, hogganoonni qabsaa'onni dubartootaas jiru yaada kennachuudha. Garuu akka dubartootaatti dhaabbannee wanti kun saba keenyaaf egeree biyya keenyaaf nuun ta'u jennee mormii sagaleedhaan uffuu fi darbu keessatti hin qabnu mul'atee hin jiru. Isa kanallee gara fuulduraatti akka inni mul'atuuf. Kanaaf hogganoota keenya warra dhiirotaa wajjin yeroo isaan murtii dabarsaniis yeroo isaan maal jedhaniis murtiin tokko tokko sirrii ta'uu danda'a yeroo sanatti. Garuu murni hawaasaa jiru hundumtuu gita gitaan ijaaramee yaada yoo dhiyeesse waan tokkotu keessaa ba'a jechuudha. Kanaaf nuti dubartoonni walakkaa hawaasaa yookaan caalaa hawaasa Oromooti. Kanaaf waan biyya keenyaaf ta'u, waan saba keenyaaf ta'u, waan egeree keenyaaf ta'u keessatti sagalee qabaachuu qabnaa, sagalee guddaa qabaachuu qabnaa. Sagalee kana qabaachuuf immoo lafaa kaanee lafa nuti sagalee nuun kenna. Hojjechuu qabnaa, hojiin agarsiisuu qabnaa, jabina jabaachuu qabna, tokkummaa keenyaanii jaarmiyaa keenya jabeessuu qabnaa jechuudha. Qabsoo keenya bakkaan ga'u. Egeree ijoollee keenyaatiif balbala banuu fi fuuldurri isaanii ifa akka ta'uu fi nuti dubartoonni jabaannee hojjennee dhiirota keenyallee jabeessuu qabna jechuudha. Tokkummaa dhiirota keenyaa, tokkummaa hawaasa keenyaa jabeessuu keessatti dubartoonni qooda guddaa taphachuu danda'uu qabna. Kanaaf nu barbaachisaa jechuudha. Walitti dhufuun ijaaramuun isa durii caalaa jechuudha. Inni ijaaramne jechuun dandeenyu ammaattis bakka bakkatti ijaaramaa jirra. Dubartoonni ijaaramanii utubaa qabsoo kanaa ta'anii bakka hundumatti gochaa jiru, gochaas turanii.
garuu caalaatti hajabaan bifa wal qabateen bifa tokko ta'een bakka bakkayyuuttuu ijaaramnee jirra. Isa ijaaramne kana ammoo walitti finnee humna haa goonu. Bakka jirrutti walaa jajjabeessinu jechuudhaaf jechuudha. Adda bilisummaa Oromoos kan inni hiree kana addatti akka dameetti akka dhaabbannee of dandeenyee boonu kan godheef kanaaf jechuudha. Dubartoonni akka ol dhufaniif. Kun immoo sirna dimokiraasii eksersaayis gochuu keessaa illee tokkodha. Nuti dubartoonni illee hiree nuu kennametti gargaaramnee dandeettiin keenya ibsaa gaanii keessa akka hin taaneef as baanee jechuudha. Yeroo hundumaa namatu mirga keenya nuu kennaa, namatu nuu eega jechuurra ofii keenya jabaannee yoo ijaaramnee dhaabbanne hin mul'isnaa jechuudha. Kana hojiirra oolchuuf kan dandeenyu egaa yoo harka wal qabannee cimnee ijaaramnee dhaabbanne qofaadha. Itti aansuudhaan dubbii kan taasisan itti gaafatamtuu birkii ijaarsa dubartootaa kan ta'an Jaal Naaroobikaa Baay'isaati. Jaal Naaroobikaan sababiin guyyaa kana kabajuu barbaachiseef walqixxummaa dhiiraaf dubartii mirkaneessuuf jechuun haasaa isaanii akkasitti itti fufan. Sababni guyyaan dubartootaa kabajamuu eegaleef walqixxummaa dhiiraa fi dubartii mirkaneessuuf yoo ta'u, fedha ala ijoollee horuun dubartootatti dirqama ta'ee akkasumas dubartootni goolii fi hookkarri waan irraa dhaabbachuu hanqateef walumaa gala mirgi dubartootaa garmalee sarbamaa waan tureef hundi akka sirreeffamuuf dubartootni sochii mirgaa eegaluun waan itti fufaniifidha. Sochiin kunis jabaatee deemee fooyyeen tokko tokko mul'achaa waan dhufeef bara 1911 baatii bitootessaa keessa yookiis Maarchii 8 guyyaa dubartootaa ta'ee Ameerikaatti kabajamuu eegale. Har'a Maarchii 8 yookiis bitootessi 8 kan inni kabajamuuf gartokkoon mirgoota jalaa hafan guuttachuuf falmiitti jiraachuu dubartootaa yommuu agarsiisu, karaa biraan immoo mirgoota kana dura qabsoon argatan tifkachuuf akka barbaachisu wal hubachiisuu fi wal dammaqsuufidha. Dabalees dubartootni sochii mirgaa gaggeessan irratti hundaa'uun hojii jajjaboo hojjechuun beekamaa waan dhufaniif Maarchi 8 sochii isaanii kana yaaddachuu fi deeggaruu fi kabajamuu ta'ee mul'ata. Sochiin dubartootaa ija godhatee hojiilee hawaasummaa, diinagdee biyyaa, aadaa fi mirga dhala namaa kabachiisuu fi siyaasa keessatti illee bu'aa guddaa agarsiisee waan jiruuf har'a Maarchi 8 kabajuun kana hunda illee akka haammatu ta'ee argama. Akkasumas guyyaan Maarchi 8 yeroo har'aa kana kan kabajamu safuu tokko malee goolii fi hookkara dubartoota irra ga'aa oolu balaaleffachuu fi akka dhaabbatu illee gochuuf qabsoo itti jirru ka dabalatu akka ta'e hubatamaadha. Jecha dubartii jedhu jechaan ibsuun ni ulfaata. Dubartiin haadha gootaati, haadha manaati, utubduu qabsoo waa maraati. Jiruuf jireenya ilma namaa keessatti utubaan maatii dubartiidha. Addunyaa irra jiraannu kun dubartoota malee hiikoo hin qabdu. Jireenya dubartootaan ala akka gaagura kanniisa hin qabneeti. Duwwaadha jechuudha. Kanaaf kan Oromoon dubartiin hiika 5 kenna. Innis dubartiin haadha, obboleettii, haadha manaati, ilmoo ofiiti, adaadaa ofiiti jedha. Addunyaa kana irratti hojiin dubartootni keessatti qooda hin fudhanne hin jiru. Bakka hunduma seennee hojjechuu ni dandeenya. Qabsoo Oromoo keessatti lafee dugdaa ta'anii tajaajilaniiru. Gootota dubartoota Oromoo tarreessee hin fixu. Dubartootni akkuma dhiirotaa kanneen waan hunduma raawwachuu danda'anii fi warra dhiirotaaf gaachanaa fi kabaja ta'anidha. Nuti dubartootnii fi shamarran Oromoo qaama sochii dubartootaa idil addunyaa waan taaneef mirgi dubartootaa idil addunyaa argames mirga keenya hunda akkasumas mirga dubartootaa hin guutamin jiru akka guutamu gochuuf qabsoo irra jirruuf ammas irra deebiin baga guyyaa kana geenye yoon jedhu kabaja olaanaadhaanidha. Dubartootni Oromoo karaa hawaasummaa, diinagdee fi aadaa qofaan osoo hin taane mirga Oromoo sarbamaa jiruuf illee siyaasa Oromoo keessatti qooda olaanaa qabaachaa waan turaniif ammas qabaataa jiruuf yeroo guyyaan kun Maarchi 8 kabajamu
nuuf gammachuu guddaadha. Guyyaa kana wayita yaaddannu obboloota harmoolii keenya biyya abbaa isaanii Oromiyaa keessatti haleellaan saalaa dhaqqabaa jiru dagachuu hin qabnu. Waa'ee qaama keenyaa qe'ee isaanii yakki gudeeddii irra ga'aa jiru hoggayyuu dhiphachuuf dubbachuurraa duubatti kan jennu hin ta'u. Kutannoo qabnu ibsuun barbaachisaadha. Akkuma amma godhaa jirru kana harka wal qabachuun uummata keenya biyya isaa keessatti gidiramee qabsoo mirgaa geggeessaa jiru cinaa dhaabbachuun itti haa fufu. Guyyaa kana fakkaatu bara dhufu jijjiirramni addaa dhufee roorroon gadadoon haleellaan saalaas qaama keenya Oromiyaa jiru irraa bu'ee akka kabajnu Waaqni nu haa dandeessisu, nu haa gargaarus, nu haa milkoomsus. Galatoomaa. Itti aansuun haasaa kan taasisan shamarree Oromoo Aweetuu Baarotumsaati. Aweetuun daa'imummaa irraa kaastee maatii qabsaa'otaa keessatti kan guddatte hoggaa taatu sababa qabsootiin abbaa ishee daa'imummaan nama dhabdeedha. Aweetuun dubartoota ijaaruu fi humneessuu mata duree jedhu irratti hirmaattotaaf ibsa bal'aa taasistee jirti. Aweetuutti aansuun kan dubbii taasisan ammoo aadde Eertiraa Namarraati. Aadde Eertiraan dura teessuu yookiin pirezidaantii Caayaa Utubaa Abaaboo duraanii hoggaa ta'an yeroo ammaa waldaa dubartoota kiristaanaa irratti dura teessuu ta'anii nama tajaajilaa jiranidha. Jaalli Eertiraan gaheen dubartootaa geggeessummaa irratti maal fakkaata mata duree jedhu irratti ibsa hirmaattotaaf laatanii jiru. Addunyaan kun osoo harka dubartootaa yookiin hoogganoota dubartootaa harka seente ta'e silaa rakkoo addunyaan kun amma keessa seente hin seennu ture, yoo seennellee dafnee keessaa bahuu dandeenya erga jedhaniin booda haasaa isaanii akkasitti itti fufaniiru. Lafa lolaatiin dhimnee dubartoonni keenya seenaa guguddaa baay'eetu jira. Nutti himame kan guyyaa nuun keenye. Isa keessatti immoo iddoo iddootti immoo caayaa jennee dhaabbannee waan caayaan hojjechaa ture warrumti dhaabaayyuu beeku. Isaan iyyuu dubbatanii hin fixanne yoo beekaa dhossan malee. Kanaaf dubartoonni waa danda'u irratti, garaa bal'achuu irratti, fagootti ilaaluu irratti gorsa gaarii kan egeree keenya, boree keenya hin balleessine kennuu irratti dubartoonni keenya jajjaboodha. Dargii keessatti illee maal jedhee kophaasaa fiigee dadhabee gaafa saagamuti hirmaannaa dubartootaa malee qabsoon iddoon ga'uu jedhee kan dubartootaa irratti isa booda jajjabaatan yoogaa garriidhuma isaa akkuma ta'eeyyuu. Warri kan keenya ammoo ni matan iyyuu malee homaan jedhan achi galagaleen iddoon makee kennu turan warra addana keessa jiran sabboontonni baay'ee jiru. Kan amma addana keessaa nu dhaggeeffatanii isaanuu kan beekanidha. Achi keessattis gaheen keenya guddaadha. Fudhatama qabna. Garuu barcumatti ishee irra taa'an kanatti ofuma isaaniif itti cichu malee addunyaan bifa geeddaratte eessaayyuu taanaan barcumuma kana dubartootatti kennite ilaaluudha yoo baatte haalli sodaachisaan itti adeemnu kun waan fooyya'uun fakkaatu. Achi egaa akka caayaatti waan gochaa turre egaa isa taadduun faayyuu yeroo isaanii ittiin dubbatu isaantu caalaa hojjetee warra dargaggoo kanatu itti jira ammas isaantu itti darbe. Egaa hundumtu utuu nurraa baranii kan isaan gargaaru jedhee ani yaadu utuu murtoo hin kennin fagootti ilaaluu danda'u, obsuu, wal baachuu, dafanii walitti mufachuu dhiisuu, walitti yeroo mufatan immoo wal baqachuu dhiisuu. Kanaaf iddoo jirtan hundumaatti ammayyuu baay'ee jajjaboo namoota jajjabootu iddoo kana jirtu. Ijoollee keenyatti guddifnu. Dhugaadhuma amma mucaa ammaa waan isheen dhiyeessite kanatti baay'ee gammadeera intala Baarootti. Afaanichi haafuyyuu malee akkuma ijoollee keenya harkaa babbadaa jiru. Ofummaa ishee bartee utuu of hin gatin waan kana irratti dubbachuu dhaloota samma haaraa jiru kana irratti dubbachuu danda'uun iyyuu waan tokkodha. Ijoolleen keenya yoo afaanicha dubbachuudhaallee baatanii eenyummaa keenya keessa keewwannu firoota ko. Mana barumsaattis eenyummaa isaanii bakka yeroo isaan Afrikaan Ameerikaanii jedhanii lafa keessa warra kaan keessa nu balleessuu barbaadanii haati Oromoo Ameerikaanii jedhaatti maa ijoollee keessanitti
eeyyee joogiraafiin inni guddaan Afrikaanii waan jedhuuf malee ani Oromoo Ameerikaaniidha jechuu danda'u turreera ijoolleen keenya. Seenaadhuma kanallee qabatanii adaga nama warri durii identity crisisiin kan irra ga'e eessa akka dhufanii eessa akka bitamanii dhufan waan hin beekneefi. Nu ijoollee keenyaaf ishee kanallee hagalaafnu waanuma dandeenyu isaan keessa keenyee haguddifnu hamma jirrutti ofis hin gannu isaaniinis hin gannu. Naa eebbifamaa yoo yeroo fudhee naa dhiisaa. Thank you. Egaan hordoftoota keenya. Guyyaa dubartootaa yookiin Maarchi 8 ilaalchisuudhaan gabaasaan gabaabaan qindeessine kanuma haga ammaa hordofaa turtan qofa miti. Itti fufa isaa sagantaa keenya itti aanu keessatti qabannee kan dhiyaannu ta'a. Har'aaf nagaatti horaa bulaa. Waya da kufate, chuda
Oromote Oromtichi Karme kamitamte Dokuba walala Waya dafufate Waya dafufate Waya dafufate. Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan raawwata. Sagantaa itti aanuun hanga walitti deebinutti nagaan nuuf jiraadhaa. Injifannoon uummata Oromoof.